Ashamaa akkam jirtu? Kunoo deemsa dheeraa booda amma bakka deemnu baanee konkolaataa dhaabnee amma bakka bultii seenuu fi qophaa'aa jirra. Garuu bakki baay'ee akkuma agartan kan namatti tola. Kunillee boottiidha. Amma kunoo bakka bashannanaa deemuu jirra. Akkuma agartan. Amma karaa dheeraa deemnee dadhabnee waan dhufneefi kana nama baay'een karaa deemaa jirra. Bishaan irra amma kunoo daawwachaa jirra. Doonii guddaan deemuu jirra. Garuu asirra baay'ee tokko namatti tola. Akkuma agartan kana nama gammachiisaa, maatiileen hunduu gammadee jira. Baay'ee tokko namatti tola. Ijaafillee ilaalanii sammuufillee nama gammachiisaa jechuudha. Baay'ee isaati. Kunilleen ammoo view ajaa'ibaati. As ta'anii garba paasifikii kana ilaaluun waaw! Keessan ammoo doonii guddicha sun keessan yoo ilaalan kana fakkaata. Haala kanaan mul'ata. Hedduu tokko namatti tola. Kun ammoo sibiila guddaa irra koranii gubbaarraa lafaa fi waan jiru nama mul'isuun kanaan na'u jechuudha. Sibiilli kun baay'ee guddaadha. Irra koran ammoo baay'ee tokko namatti tola. Viyuu fi magaalaa guutuu mul'isaa jechuudha. Ammoo bakka bashannanaa kanatti baay'ee tokko faamilii fi maatii wajjin gammadaa turre. Kunillee bakka juwwaa itti taphatanii asiin ammoo bishaan kun haginni ga'u asirra yoo ilaalan laaluufuu ijaan akkamitti baay'ee akka inni nama hawwatuun ilaalaa ture. Achumaan uuma rabbiillee ajaa'ibsiifachaa ture. Baay'ee tokko guddaadha bishaan kun. Hedduu tokkos namatti tola. Akkasii kunoo amma deemnee bakka mukni bosona qofa. Bakki kun bosona malee waan biraan jiru. Ijaaf akka inni itti bareedu bosona hin tuqamin bosona uumamaati. Bosona kanarraa akkaataa agartee namni irra deemee itti taphatuu fi meeshaalee garaagaraatiin irra naanna'anii taphatan irra tolchanii baay'ee tokko namatti tola. Gubbaa deemanii ijoolleen xixiqqoon waggaa 8-9 olii eegalee irra deemuu danda'anii namni gurguddaalleen irra deemuu danda'a. Ammoo sibiila guddaa wayii jira akka tireenaa jechuudha. Achirra naanna'aa jechuudha. Kun akkanaa kana irra fannisanii irra deemta. Haga gaara gahuu jechuudha. Baay'ee tokko bashannanaa turre. Yeroo gaariidhaa ture. Haala kanaan maatii wajjin enjoy gochaa turre. Baay'ee tokko namatti tola. Laaluufillee ijaafillee baay'ee bareedaa. Bosona uumamaa akkanatti bareechisanii iddoo bashannanaa godhuun kun baratamuu qaba bakka hundatti. Uumama osoo hin tuqin uumamaa walii galanii akkasitti irratti taphachuun, irratti bashannanuun baratamuu qaba bakka hundattiin jedha. Garuu baay'ee tokko namatti tola. Haala kanaan guyyaa kana dabarsaa jirra. Akkuma agartan irra deemanii ammoo akka namni irraallee kufuu hin danda'anii maaliif inni garanaa waan nama eeguu jira jechuun ka irratti tolchanii haadalleen irratti fiitaa homaan taatu. Garuu ka daandiin baay'ee qal'aa waan taateef nam sodaachisa.
haala kanaan irra taphachaa jirra jechuudha. Kana fakkaata.